Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi atewichaa guyyaa har'aas asoosamaa baay'ee mi'ooftuu mata duree kirkira jaalalaa jedhamtu kennaa darajjeetiin qophaa'e kutaa lammaffaasaa isiniif qabadheen dhiyaadheera. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii akkanumallee sheeriif laayik gochuun akka nu deeggartan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni kanaan duratti kutaa tokkoffaasaa hin dhageenye kirkira jaalalaa kutaa tokkoffaa jedhee viidiyoonsaa kana dura waan hojjetamee jiruuf jalqabaa isaa dhaggeeffadhaa kottaa isiniin jedha. Akkanumallee liinkii isaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jalaa argachuu waan dandeessaniif kutaa tokkoffaa toon dhaggeeffatiin kutaa lammaffaatti ce'uun keessan haga kanaatti waan isinitti midhoofneef jalqabaa isa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Hanga xumuraatti dubbisuun kan isin waliin turuu gammachiista shoomeen jedhama. Kallachumaan gara asoosamichaatti. Kirkira jaalalaa kutaa lammaffaa. Gaaf tokko gammiin intala isaa waggaa lamaa harka qabatee deddeemsisaa yommuu deebi'u Samiiraan kuftee diriirtee jirti. Gammiin bishaan ta'ee hafe fiigee biratti lafa dhahee samookoo jedhee gadoode. Samiiraan dhukkuba onnee ijoollummaa isheetii waan qabduuf baay'ee qabbanoofteetti. Gammiinis adda ishee maddii isaatti qabee hirqinfatee boo'e. Yeroo inni abdii kutatetti dhahannaan onnee ishee suuta jechuu eegalte. Gammiin hin amanne dafee ariitiidhaanis gara hospitaala Jimmaatti geesse. Samiiraanis wayyooftee hojii akkam baay'isnetti himame. Gammiin Samiiraadhaan afaan boollarraa deeffachuusaa yeroo mara yaadata. Miira gaafasiis gonkumaan dagatu. Samiiraa fi Gammiin akkasittiin walitti hafani. Ilma tokko dabalachuunis maatii gaarii ta'ani. Gammadaan Leensaa waliin yeroo haasa'u jaalalli bara keenya hafe jechaa itti haasa'a. Leensaan maatii jaalalaa keessaa waan dhalatteef jaalala dhugaa nama hubatudha. Haatii fi abbaan ishee maalirraa eessa akka gahan ni beekti. Fuula nama harkisu qabaattus nama hunda waliin walii galtee waan taphattuuf dargaggoonni gaaffii jaalalaa isheef dhiyeessuuf karaa hin argatani. Namoonni hedduunis kun jaalalleen dhabdu jedhanii hedduuttis ishee sodaatu. Warri kaan immoo hunda waliin waan haasoftuuf utuun jaalladhees nama raachiti jechuun otuu hawwanii dhiisu. Leensaan garuu onnee qulqulluudhaan kan badhaate ture. Poolisii Oromiyaa dorgomuudhaanis magaalaa Shaambuutti ramadamte. Maatiin ishee qabeenya waan qabaniidhaaf haala gaariidhaanis otoo rakkatiin jiraatti. Barnoota yuunivarsiitii xumurtee waan qacaramteefis yeroo baay'ee naannoo waajjiraarra hojjetti. Uffata seeraas darbee malee uffattu. Namoota hedduu faana haasoftee waan taphattuuf poolisii ta'uu ishee muraasatus beeka. Amaluma ishees ta'ees deemsa miillaa yookiin wookii ni jaallatti. Magaalaan Shaambuu waraanni addi bilisummaa Oromoo jira jedhame waan shakkamuuf sakatta'iinsi ni baay'ata. Yeroon isaas yeroo diddaa garbummaa waan tureef dargaggoonni hedduun hidhamaas turani. Galgala uffata jaakkeettaa keessa harka ishee kaawwattee irraan gadee baankii Awaashiin osoo gadi bu'aa jirtuu ijoollee dhidhiitamtu argite. Mucaa dhidhiitamaa jiru kana yeroo argitutti garaan ishee baay'ee ni nahe. Ija keessa laaluufis ni qaanofte. Hanga har'aattis miirri akkasii ishee qunnameen beeku. Qaamni isaa guutummaatti nama ispoortii hojjetu fakkaata. Dhimma isaa nan hordofa jechuunis konkolaataatiin waajjira poolisii geessani. Kan qoratu ishee waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtee isa baruuf haala mijeeffatte. Jalqabni jaalala ishee asitti ture kan eegale. Maqaan isaas Kennaa jedhama. Godina Iluu Abbaa Booraa naannoo magaala Hurrumuu baadiyyaa Manaalaa jedhamtu keessatti dhalate. Warra kaan waliin erga qorattee booda isaatiin qofaatti waamte. Akka warra kaanii isatti fuula hin micciirranne. Fuulli ishee ifaadha. Hojii isaaf eenyummaa isaa erga gaafattee booda ija addaatiin ilaalte. Uffata seeraas waan hin uffanneef xumureera. Anaafisii waliin baana jechuun harka ishee adda cinaatti diriirsitee nagaa dhaamtee baate. Kennaan hojii ijaarsaa hojjeta. Miira Leensaa keessa burraaqu hubachuu hin dandeenye. Waajjira poolisiidhaa erga bahanii Kennaan poolisiin fakkaattu bareedina akkasiis poolisoota keessatti argeen beeku. Ani poolisii warra ta'anii warra jaarsa dhabee fi warra barnootan baranneen se'a. Yogguu Leensaatti jedhee odeessu Leensaan kolfaadhaan gaggaba. Namni kolfa shamarranii argeen gaggabne yookiin immoo hin mo'atamne hin jiru jechuun nama dandeessisa. Kennaatti garuu onneetu dhagaatti ta'e malee. Leensaanis deebistee ani abbaan koo baay'ee na jaallata. Haadha jaalala beektutus na guddise. Ijoollummaa koorraa ka'ee poolisii ta'uu waan hin barbaaduuf malee digirii isa jedhan tokkoffaasaa fudhadheera. Yogguu ittiin jettu Kennaanis deebisee qalbiin koollee poolisiin jaallatu koottu garuu bunan si affeera jedhee wal fudhatanii kaaffee seenani. Galgala keessa magaalaan Shaambuu qilleensa miidhagaadhaan dabalamtee waan biraa fakkaatti. Kennaan seenaa isaa dubbachuuf of qusate. Leensaan garuu iftoomina waan qabduuf hunda isaatti guurtee Kennaatti himatte. Akka waan jaalallee ishee ta'eettis of gadhiistee
itti taphatti garaan jaalate gowwaadha jedhu mitiire jaalala qulqulluu maatii isheerraa kan dhaalte fakkaata haati ishee Samiiraaf abbaan ishee Gammadaan jaalalli isaanii isheef miti nama isaan beekuufuu barnoota guddaadha Samiiraan amantii musliimaa Gammadaan immoo ortodoksii ta'anii waggaa dheeraa waliin jiraatanii Leensaanis karaa ishee amantaa pirootestaantii hordofti mana tokko keessa jaalala tokkoof amantaa sadiitu jira lafti waan deemee jiruuf kennaa fi Leensaan bilbila wal jijjiiranii adda bahanii konistaabil Leensaan qorannoo yakkaa irratti qaxalee waan taateef beekamtii addaas qabdi amma jaalala kennaatiin liqimsamaa deemtus kennaan dhimma jaalalaa eenyuufuu hin qabu akkaataan inni biyya isaatii bahee fi qormaanni jireenya keessatti dabarse onnee isaa adochaniiru umuriin isaa waggaa 8 otoo jiruu ture harmeen isaa lubbuun ishee addunyaa kanarraa kan dabarte abbaan isaa dubartii mucaa qabdu otoo hin turiin waan fuudheef haadha buddeenaa hamtuurra bu'e ganamaaf galgala mudhii qabattee arrabsiti manaa sariitee guyyaatti mukarra boo'aa bulees ni qaba guyyaa tokko intala ishee sobsiistee kennaan na qabate jedhii abbaa isaatti himi jettee otoo gorsituu gurri isaa dhagahe guyyaa kanas ulee fudhatee lamaan isaanii cagaduun baqatee magaalaa Hurrummoo mana shayii tokko keessa gale. Yeroos mucaa xiqqoos waan tureef hojii humnaa olii hojjechuu hin danda'u ganamumaan qormaanni kan itti baay'atte kennaan achiis badee magaalaa Beddellee gale keessummeessaa ta'uunis hoteela moo'aa keessa waggaa 3 hojjete achi keessatti ture kan inni mahaandisa ijaarsaa obbo Gullilaatiin walitti dhiyaatanii Leensaan seenaa isaa kana hunda gonkumaa quba hin qabdu bilbila isaa eegdi innis isheef hin bilbilu lakkoofsa isheeyyuu sirriitti hin qabanne ture gaafa ishee dhaagamus ofuma ishee bilbiltee yoggurraa kaasu ati eenyudha jedhee ishee gaafate yommuu kanatti Leensaan akka inni fedha ishee hin qabne hubattee gurra isaa irratti bilbila cufatte isa abbaan ishee Gammadaan jaalalli bara keenya hafe ittiin jedhes ni yaadatte dhugaa kee jette ofittis ohumattaasuuf jaalalli ishee yaadde ganamaan jalaa maseeni kennaan erga hoteela moo'aarraa ba'ee ijaarsa gamoo irratti gargaaraa ta'uun hojii eegale wanta hundaanis jabaataa fi barbaadamaa ta'aa adeeme seenaan jaalala isaa immoo achirraa eegala kennaan ijaarsa dhuunfaadhaan qabatee hojjechuu eegale jireenya bareedaa hedduus dabarseeti jira jireenyi isaa kaleessaa hanga abjuutti fakkaatutti jijjiiramees jira seenaa isaa yeroo hedduus feesbuukii irratti maxxansaa ture Galaaneen immoo hordoftuu isaati kan jalqaba irratti laayikii xiqqoo fi yaada irratti kennus isheedha guyyaa tokkos isheen wal barra jechuudhaan karaa keessaa ergaatti ergite bareedinas waan qabduuf keessi isaa fudhatee bilbila wal jijjiirani Galaaneen barnootaan magaalaa Finfinnee keessatti kolleejjii dhuunfaa fayyaa baratti ture waliin dubbii isaa waliin godhan jaalala hamaa keessa isaan buuse hanga wal arganittis sardamanii jaalala eegaluun salphaa ta'us xumuruun garuu wal'aansoo guddaadha kennaan seenaa dheeraa qaba Leensaan akka amala ishee deemsa galgalaaf daandii qabattee osoo deemtuu ammas fuula walitti dhufanii Leensaan lafa laaltee bira darbuuf kaanaan kennaan konistaabil na irraanfattani moo yogguu ittiin jedhu lakkii seen irraanfanne atis achumarraan baddee bilbila koollee balleessiteetta jettee deebisteefi kennaanis deebisee lafti waan natti tolaa hin jirreef xiqqoo waliin deemnu yoo jaarsi kee si hin shakkine ittiin jedhe isheenis deebiste jaarsa maalii ammaa fi waan akkasii keessallee hin galle kokkolfaattiin jette innis tole kaa jechuun waliin deemsa eegalanii otuu waliin deemanis Leensaan mee seenaa jaalala keetii natti himi waan akkasii dhaga'uun baay'ee natti tola ittiin jetteen kennaanis deebisee waa'ee Galaanee seenessuuf itti ka'e Galaaneen Finfinneetti waan barattuuf achi deemuun dirqama ture yommuu buufata konkolaataa keessaa ba'u isheen barnootaa galaa turte isheen arguu baattus inni garuu ishee argee ture bilbilee waamee suuraa walii waan beekaniif adda baafachuun isaan hin rakkifne kennaan itti fufee waanumti addunyaa kanarraa si miidhu jaalala yoo hin obsine kan si maraachus isa jechuun miira aarii qabuun yerootti haasa'u Leensaan itti garagaltee ilaalte xiiqiidhaan waan guutame fakkaata. Leensaan haalli bitaa itti galus seenaa kana dhaga'ee fixuun qaba jettee dhaggeeffachuutti kaate kennaanis itti fufee waa'ee Galaaneetti dubbachuu eegale jaalalaaf bakka guddaan qaba nama jalqabaa koos turte Finfinneetti yommuun ishee waamu hiriyaa ishee waliin dhufan anaaf ishees wal dubbisne laaqana erga hiriyaa ishee waliin nyaannee booda wal beellamnees adda baan isaan booddees lamaan keenya qofaatti wal arguu eegale torbee 2 guutuu isheef jedheen achi ture sababa hojiifis deebi'een deeme ilaa ani harmee waan hin qabneef akka harmee koottiin ishee ilaala miira itti sardameen ishee gaafadha waan tokko illee hin qabu waliin bulleeyyuu fedha
kana waan isheenis hin qabneef ofittisuun ishee waliin buleera. Waanan ta'uu hin dandeenye hunda ishiifis ta'eera. Tish durbi ammaam jechuun haayilaandii fuuldura isaa jirtu dhiitee gama ishee buuse. Leensaanis dhimma koo jettee dhaggeeffatu. Achii booda hoo akkam taatan jettee yeroo gaafatu innis itti fufee nagante kaa nama qabeenya qabutti heerumuu isheen dhagaye. Hanga wanti kun hundi narratti raawwatamutti bilbilaan na haasofsiisaa turte. Yeruma heerumte sana ture kan isheen bilbila isheen irratti cufatte. Waggaa 5 otoo dhalaa biraa ol jedheen laalii akkasiin nagantee heerumu. Jaalala mi'ooftuu anaaf ishii waliin dabarsine yaadachuufillee yeroon argan. Ani immoo ergasii akka nama maraatii na godhee qalbiin koo na keessaa fuudhame. Lafa isheen lixxes hanga yoonaas qorachaan jira jedhee otoo dubbachaa jiru Leensaan afaan isaarraa fuutee elaa kunoo dubarri waan hedduutu ishee yaaddeessa. Maatii dadhaboo yoo qabaatte waa'ee isaanii dhiphatti. Umuriin koo yoo deemi kan na fuudhuu dhibuu danda'a jettee yaaduu ni dandeessu yookiin atis kunuunsuu dhiisuu ni dandeessa ta'a. Kanaaf itti murteessii yogguu ittiin jettu kennaan ilaalcha ildiin mataatiin ilaalee isin faayidaa mataa keessanii malee onnee keenya isa dhugaa yoom hubattu silaas nagaan buli ittiin jedhee karaarraa jallifate. Onneen isaa galaana irraanfachuu dadhabe keessa isaatti haaloo kuufatee adeema. Jireenyis isatti hadhaa'ee otuu qofaa deemuus ohumatti haasa'a. Dubartoonni isa jaallatan hedduun otoo jiranii waan isheetti isa maraachuu gonkumaa namaaf hin galu. Hiriyoonni isaas hiree kee jiraadhu aariin barasi hin fixiin isa jedhu ture. Inni garuu viidiyoo otoo wal dhungatanii of waraabanii of kaasan ilaalaa oolee bula ture. Guyyaa guyyaattis bilbila jijjiiree sagalee ishee dhaggeeffatee cufa. Guyyaa tokkos Leensaadhaaf bilbilee sin barbaadaa koottu ittiin jedhe. Leensaanis isa duraarra haalaan miidhagdee waan biraa fakkaattee itti dhufte. Erga xiqqoo waliin deemaniis waan xiqqoo si rakkisu ittiin jedheen. Isheenis deebistee waan hin danda'u taanaan maalumayyuu haa ta'u jettee deebisteefi innis akka isheen lakkoofsa bilbilaa galaaneetti bilbiltee eessa akka jirtuu fi hiriyaa ishee durii fakkaattee akka haasofsiiftuufi ture. Leensaan garuu gonkumaa kana hin godhu jetteen. Lammaffaa immoo akka isan fayyadne sitti himte. Innis akkamittuu amansiifatee isheenis bilbiltee fi magaalaa Burraayyuu jiraachuu ishee fi heerumtee jiraachuu isheetti himte. Innis Leensaa galateeffachuun akka deebisanii wal arganitti hime. Hammatee yommuu inni itti maramus Leensaan ija ishee cuftee itti goggogdee hafte. Isheenis afacho garuu maaliif barbaadde teessoon tala kanaa jettee yeroo gaafattu yoo bubbulle walumaan ilaalla jedhi nagaan buli jedhee yeroo walirraa gargar bahanii Leensaan dhimma kana of keessa naannessuutti kaate. Innis ganamaan ka'ee gara magaalaa Burraayyuutti malee. Itti fufaa. Barreessaan Kennaa Darajjee mata duree kirkira jaalalaa. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kutaa lammaffaa asoosamaa kirkira jaalalaa Kennaa Darajjeetiin barraa'ee akka itti bohaartan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa jechaa sheerii fi laayik gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafadha. Kutaa gara biraatti hanga walitti deebinutti Rabbii addunyaa kanaaf araara haa buusu jechaa turtii gaarii. Warri kun! Hey! Warri kun!